Yoleo, Hora Mareo, 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 Samalkan Nugese ya Yoleo, Hora Mareo, 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 Sana Manu Dolia Yoleo, Hora Mareo, 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 Hora Mareo, 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 addaan keenya mul'aya yoleo, waaqa OMN keessa yoleo, mareo, mareo, neesigat, mareo, maramana maria yoleo, mareo, mareo, senan kenwa mararu ayoleo, mareo, mareo, torban ayoleo, mareo, mareo, masim workan ayoleo, mareo, kwalu bamu kaya ayoleo, mareo, mareo, kadu jilla fata ayoleo, Marif tolti ayoleo, mareo, 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 samalkan nugese ayoleo, mareo, 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 sana manu doli ayoleo, mareo, 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 addaan keenya mul'aya yoleo, waaqa OMN keessa yoleo, mareo, mareo, neesigat, mareo, mareo, maramana maria yoleo, mareo, mareo, senan kenwa mararu ayoleo, mareo, mareo, torban ayoleo, mareo, mareo, masim workan ayoleo. kabajamtoota hordoftoota OMN kan isin hordofaa jirtan tamsaasa kallattii OMN kabaja ayyaana Irreechaa Hora Harsadee magaalaa Bishooftuutti irreeffatamaa jira. Bira ga'aa jira. Irra deebinee egaa ammas isiniin jenna maaliif baay'ee adda ture Horri Harsadee akkami? Haala balaalaa jirruun namooti miiliyoonaan lakkaaman baay'een isaanii gara sanatti ba'anii irreeffataatti kan isaan argamanii abbootii gadaatiin immoo malkaan saaqamee jira amma kallattiidhaan hordoftoota keenya biraan geenye akka walitti deebinee yeroo ammaa kana namoonni hundumtuu gara Hora Harsadeetti adeemuudhaan kan dhaqaa jiru kan galaa jiru haala balaalaa jiruun namoonni lakkoofsaanii hedduu ta'an gara sanatti adeemuudhaan Hora Harsadee kana ayyaana Irreechaa kan bara 2014 Hora Harsadee kanatti badnaan kabajachaati kan isaan jiranii gaganamas hordoftoota keenya biraan gaa akkuma turre galmarraa ka'uudhaan gara Hora Harsadeetti adeemuudhaan abbootiin gadaa haadholiin siiqqee qeerroo qarreen hundumtuu kutaa hawaasaa hundumarraa jechuu dandeenyaan gadaa immoo tiraaraatti kan nuti ture waan ta'eef gara sanatti adeemuudhaan guyyaa ayyaana Irreechaa isa guddaa Hora Harsadee kana sirna ho'aadhaan kabajamaatti magaalaa Bishooftuutti kan inni argamu sirna baay'ee namatti toluun haaluma ilaalaa jiru kanaan meeshaaleen ulfoo jedhaman illee gara sanatti adeemuudhaan akkasumas uffata aadaatiin namoonni hundumtuu faayamuudhaan dhiichiisni raganni sirboonni godinaalee Oromiyaa sirbootaan baay'ee badhaatuudha waan ta'eef sanas agarsiisaa gara sanatti ooyaa mareeyoo jechaa haala kanaan gara sanatti adeemamaa kan inni jiru
nutti araarame yaa Waaqa jechuudhaan ganamas kan dhagaa turre egaa malkaan wanti guddaan guyyaa irraa irreeffannaa inni guddaan egaa ergaan isaa inni guddaan isa kanadha waan ta'eef malkaan ergee amma saaqamee gara irreeffannaatti yeroo adeeman immoo yaa Waaqa nutti araarame birraan kun kan nagaa nuuf haa ta'u jechuudhaan gara sanatti araara kadhataati kan gara sanatti adeemamu waan ta'eef abbaan malkaas haaluma malaalleen yeroo eebbisuudhaaf yeroo saaqaa turan irreessa kana jechuudha kan guyyaa har'aa kana namni hundumtu akka walitti araaramu qabu wanti guddaan ergaan inni guddaan guyyaa har'aa kana ayyaana irreechaa irratti kan ta'u namni gara malkaatti deemaa deemu namni garaan isaa qulqulluu ta'e akka ta'u yeroo baay'ee namni walitti illee bu'ee jiraate yoo jiraate guyyaa har'aa kana kan inni walitti dhiisuu qabus jedhamee nutti araarame yaadachee yaa Waaqa jechuudhaan gara sanatti kan adeemamus araarri akka bu'uuf namoota gidduutti akkasumas biyyaafis araarri akka dhufuuf bakka malkaa kanatti kan adeemamu gaa araara kadhachuudhaaf akka ta'edha galateeffannaan akka jiru. Dabalataan egaa akka tamma kaaste keessatti iyyuu gaa barii barraaqaa kaasee riippoortaroonni keenya dhufaniiti kan isaan kallattiidhaan nu qaqqabsiisaa turanii. Isaan immoo malkaa gaanii booda otoo hin irreeffatin dura eebbi abbootii gadaa mataasaa hiikaa guddaa qaba. Tokko Oromoo Tuulamaa, Maccaa, Walloo, Matakkal, Gabraa, Booranaa, Gujii, Sikkoo, Mandoo kanaaf hin jiru jechuudha. Hundi isaanii dabareedhaan afran qalloo dabalatee jechuudha. Kuni walitti qabanii barreessaan gumii abbootii gadaa Oromoo kan abbaan gadaa Tuulamaa sirriitti waamanii dabareedhaan eebbisaa turanii tokkummaa Oromoo cimsi nageenya nuu fidi badhaadhina nuu fidii kan mataan isaa baay'ee miidhagaadha. Uumamumaan immoo magaalaa Bishooftoo hora hedduu miidhagina addaati kan inni qabu jechuudha. Uummanni baay'ee miidhagaa. Kanaafiyyuu adda kan magaalaa Bishooftuus jedhanii kaasuun hin danda'ama. Kun egaa maal agarsiisa? Qaama sirna gadaa keessaa tokko kan ta'e irreechi bifa kanaan yoo kabajamaa deemu yoo beekamaa deemu gama hundumaan Oromoo beeksisuu keessatti tokkomsuu keessatti duudhaasaa aadaasaa baasanii mul'isuu keessatti qooda olaanaa kan inni qabu kallattiidhaan ilaalaatti kan inni hin jirru. Hordoftoonni keenya illee akka isaan baay'ee waan guddaarraa baratan abdii qabna maali? Sirni guddaan uummanni Oromoo dhimma hawaasa dinagdee isaatii ittiin gaggeeffatu keessaa sirni guddaan sirna gadaati. Isa keessaa immoo jaarmiyaan guddaan immoo irreecha kadhanaa addabaabaayatti bahuudhaan feestivaalli guddaan irreechaa namoonni yeroo daandii dheeraa deemaa hanga lafa haroo amma bakka sana ga'anitti jechuudha. Adeemsa sana gidduutti namoota yeroo isaan haala mammalaalaa jiru wal jala darban kaan dhaqa kaan immoo tasgabbii gaarii. Asirrattis immoo akkuma ilaallu warri dhiiraas immoo horooroo isaanii qabachuudhaan bokkuu qabachuudhaan abbaan gadaa kallacha kaawwachuudhaan haadholiin siiqqee isaanii qabachuudhaan coqorsa marga jiidhaa harkatti qabachuudhaan faaya Oromoo silaa kan godinaalee Oromiyaa hedduun isaa dubbatamee uffate aadaas waan ta'eef sanaan faayamanii gara sanatti adeemuudhaan kan immoo guyyaa kaleessaa salaalaa ture kan hora malkaa kan Finfinnee irratti salaalaa turre namoonni immoo gurmuudhaan uffata aadaa kanaan miidhaganii faayamanii ba'uun immoo inumaayyuu irreechi yerootti bareedinni isaa gara sanatti wanta adeemamu akka jirutti galateeffannaadhaaf Waaqa kadhachuudhaaf gara sanatti adeemuun akka jirutti sirni guddaan gaggeeffamu immoo akka jirutti ta'e namooti uffata aadaa sana haala sanaan faayamanii adeemuu isaanii immoo meeshaaleen ulfa iddoo sanatti mul'achuu isaa daran irreessi dhugumaan bakka calaqqee aadaa eegummaa duudhaa uummata Oromoo ta'uusaa kan uummata Oromoo irras immoo darbee sabootiif sablammootiif uummattoonni biyya kanaallee akka kan kaleessa salaalaa turre arras iddoowwan garaagaraattis boodas immoo riippoortaroonni keenya bakkeewwan garaagaraatiin nu biraan hin qaqqabsiisu namoota baay'eedha kan sababaaf sablammoota hedduu iddoo kanarrattis kan argamee jiru akkas jechuun egaa duudhaan Oromoo guddaa ta'uusaa kan namatti agarsiisuu fi sabootaaf sablammoota kanneen biroos immoo of keessatti hammachuudhaan uummanni Oromoo uummattoota kanneen biroo wajjin aadaa isaa duudhaa isaas qooduudhaan akka hortee kuush ta'ee jirutti immoo akka gaanfa Afrikaattis uummata guddaa ta'uu isaa wajjinis wal qabatee irreechi kun kana caalaa sirni kun mul'ata yoo ta'e biyyoota addunyaa irrattis biyya Afrikaa irratti ardii Afrikaa irrattis bal'inaan mul'atee namoota baay'ee biratti illee fudhatamu. Yeroodhaan illee amma akkuma tamma kaastee yeroo nuun ilaallu miidhaginni isaa hubannaa uummanni qabu mataan isaa dabalaa jira jechuudha. Gama hundumaatiin jijjiirama guddaa fidaati kan inni jiru kabajni ayyaana irreechaa bakka adda addaatti. Riippoortaroonni keenya immoo waan achi jiru yaada namootaa kan tuuristootaa kan qaamolee adda addaa nu biraan ga'u afaan adda addaatiin jenneeti kan inni eeggannu ammas kallattiidhaan gara hora Harsadeettis hin deebisnaa akka hordoftan isin affeerra istuudiyoo keenya muummicha magaalaa Adaamaarraa. Mariif tolti yaayoolee samalkaan nu geesse yaayoolee
sana manu toliya yole o. Ayole, Mare, Senan Kenwa Mararu Ayole, Mare, Torvani Ayole, Mare, Masim Workani Ayole. Kwalu bamu kaya yele, mareo, kadu jela bata ya yele. Marif tolti ayole o. Mareo, Samarkan gese ayole o. Mareo, sana manu toliya ayole o. Addaan keenya mul'aya yoolee waaqa OMN keessi yoolee neesi gad Mara mana Maria yole, Mare, Senan Kenwa Mararu ayole, Mare, Torvani ayole, Mare, Masim Workani ayole. Kwalu bamu kaya yele, mareo, kadu jela bata ya yele. Marif tolti ayole o. Samarkan gese ayole o. Sana manu toliya ayole o. Addaan keenya mul'aya yoolee waaqa OMN keessi yoolee
maramana maria yole mare mare sinan kenwa marar ayole mare turban ayole mare masim warkan ayole Kalu bang kaya yele, mare, kadu jelah bataya yele. Marif tolti ayole o samal kanu gese ayole o sana manu toli ayole o addaan keenya mulla ayole o waaqa OMN keesi ayole o sigat mare maramana maria yole mare mare sinan kenwa marar ayole mare turban ayole mare masim warkan ayole Kalu bang kaya yele, mare, kadu jelah bataya yele. Marif tolti ayole o samal kanu gese ayole o sana manu toli ayole o addaan keenya mulla ayole o waaqa OMN keesi ayole o sigat mare maramana maria yole mare mare sinan kenwa marar ayole mare turban ayole mare masim warkan ayole kalu bang kaya yele mare
kadu jilla fata ya yole Mariif tolti ayyoolee bineensa malkaan nu geesse ayyoolee sa'a namaa nu toli ayyoolee addaan keenya mulla ayyoolee waaqa OMN keessi ayyoolee neesi gad mara mana mari ayyole mare sinan ken wa mararu ayyole mare torban ayyole mare masin workan ayyole kalu bang kaya yele mare kadu jilla fata ya yele mariif tolti ayyoolee bineensa malkaan nu geesse ayyoolee sa'a namaa nu toli ayyoolee addaan keenya mulla ayyoolee waaqa OMN keessi ayyoolee neesi gad mara mana mari ayyole mare sinan ken wa mararu ayyole mare torban ayyole mare masin workan ayyole kalu bang kaya yele mare kadu jilla fata ya yele
mariif tolti yaayoolee bineensa malkaan nu geesse yaayoolee sa'a namaa nu toli yaayoolee addaan keenyaan bulla yaayoolee waaqa OMN keessi yaayoolee bineensi gad mana mari ayole mare sinan ken wa marari ayole mare torban ayole mare masim workan ayole kalu bang mukaya yele kadu jela bata ya yele mariif tolti yaayoolee bineensa malkaan nu geesse yaayoolee sa'a namaa nu toli yaayoolee addaan keenyaan bulla yaayoolee waaqa OMN keessi yaayoolee bineensi gad mara mana mari ayole mare sinan ken wa mararu ayole mare torban ayole mare masim workan ayole kalu bang mukaya yele kadu jela bata ya yele mariif tolti yaayoolee bineensa malkaan nu geesse yaayoolee sa'a namaa nu toli yaayoolee addaan keenyaan bulla yaayoolee waaqa
من كيس يا يوليو مريو مريو سيجر مريو مريو مرا منا مريا يوليو مريو مريو سينا كنوا مررو يا يوليو مريو مريو تربان تربان يا يوليو Asim orkani ayole, areo, kwalu bamu kaya ayole, areo, areo, kadu jela bata ayole. የኢሬቻ በዓል በኦሮሞ ሕዝብ ዘንድ በሁለት መልኩ ነው የሚከበረው። ኢሬቻ መልካና ኢሬቻ ቱሉ ተብሎ ነው የሚታወቀው። ኢሬቻ ቱሉ ማለት ክረምት ከመግባቱ በፊት ማለት ነው። በበጋ ወቅት በተራራና ኮረብታማ አካባቢው ላይ የሚከበር ሲሆን እሱም መልካም ዝናብና መልካም አዝመራ ይሆን ዘንድ ወደ ፈጣሪ የሚማጸኑበት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢሬቻ መልካ ነው የሚባለው። ኢሬቻ መልካ ማለት በወንዞች አካባቢ የሚከበር ሲሆን በዚህ አካባቢም እንግዲህ ለተለያዩ ለዘመናት ተለያይተው የቆዩ ቤተ ዘመዶች፣ ጎሳዎች እንደዚሁም ወንዙ ሲጎል ከጨለማ ወራት ወደ ጸደይ ወራት ስላሸጋገርከኝ አምላኬ ሆይ ምስጋና ይገባሃል እያሉ አባ ገዳዎች፣ አደ ሲንቄዎች እንዲሁም ደግሞ በርካታ ሕዝብ በስፍራው ተገኝቶ የሚያከብረው በዓል ነው። ከዚህም ሌላ የገዳ ስርዓት መገለጫ የሆነው ኢሬቻ በዩኔስኮ ለማስመዝገብ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝም መረጃዎች አሉን ተመልካቾቻችን ማለት ነው። በዚህ በዓል ላይ እንግዲህ የኦሮሞ ወንድም ሕዝብ በተለያዩ የብሔር ብሔረሰብ ባህላትን እንደሚያከብረው ሁሉ በዚህ በዓል ላይ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ተገኝተው በዓሉን እያከበሩ ያለበት ሁኔታም ነው ያለው ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ባልደረባዬ የሶማሊያ ባልደረባዬ አህመድ አብዱርዛቅ አጠገቤ ይገኛል። ወደሱ አመራችኋለሁ። وماتسنيا يعني فقادو سدو فقادو marka horeba uu ka dhawaajiyay maanta waxaan ku sugannahay inaan u dabaaldegno munaasabadda Irreecha waxaan ku sugannahay magaalada Bishoftu. haddaba sida la ogsoon yahay maalinkii shalay ahayd munaasabadda Irreecha waxaa lagu qabtay si nabadoon magaalada Finfinne waxaana lagu xusay goobta lagu xuso hore Finfinne. haddaba maanta waxaan joognaa magaalada Bishoftu waxaa lagu xusay saad gadaasheeda u jeedaan munaasabadii ayaa bilaabatay. munaasabadan Irreecha qoomiyadda Oromada agteeda waxay ku leedahay qiimo aad u weyn oo ah munaasabadaas oo mahadnaq ah, munaasabadaas oo mataqaana saxaafisa waqtigii jiilaalka laga soo gudbay oo Ilaahay loogu mahad celinayo waqtigii adkaa. marka qoomiyadda Oromada kaliya ma ahan qoomiyadaha kale oo dhan ayaa u dabaaldega. tii shalay waxay ku dhamaatay si nabdoon ah. annagana bahda OMN waxaan luqadaha kala duwan si toos ah idin gudbin doonaa munaasabadda Irreecha ee nala socda. haddana waxaan idin gudbinayaa luqadaha kale. Irradda daatanuun kennaruun sanuun kellamu kuminna tonashulu maruti diri irreechu ayyaana bero barri hanamfe badu garinni irrinsa noy konna ayyaana bero Finfinne halaladu garinni tarrinso techono konna ayyaana Bishoftu Hora Harsadee babbaxiteew qixxaawu banneeti irrinsa noy hu bero barano kitnewa mashalaqe lishate nallumun tegede kun irreechu ayyaani oromote daga tenne habadi yanna kaliqi keeru sayseun saura galata shiqishidhanni hattuno tenne arri yanna keeru saawun sagade uci da yanati techo barano konne Bishoftu irrinsa no ayani irreechu ayani ate malka irreecha yaamamate nafamaw konne irreechu ayana way gamira gambate irrisaw way gamira gamba yate tirono tenne sa habadi yanara way manina babbatte korkaatini baxxe keesho aydi tenne mittenni xaade seeda yanara babbatte keesho babbatte oromote qooxeesira heeramanni gamba mittenni xaadise unsa
kaaliqansa galatanni taayirisaa'u kobeechoo konni soodimarinni soodiunni yaanu hashi taalenni kaayise mannu lekkasinni kabira bishooftu geeshsha daatenni jajjabbu abbaa gadootu wedellu hattuno meentu mitteenni gambaa'ee konni ayyaana ayirisanni tafamaa'u konni ayyaani hun jawu hornyisi barono kaayinsa heedhoo monte gede mittimma kaajisha dagatenna dagoomu mereero noo baxille kaajisha hattuno kobeechoo la'inaayinte gede uddiraa seesate amanyootino hala'ladu leellaho kuni amanyootino OBN ladu halamatenni babbaxxewo qaalinni kidne baayilni shanne afammeemmo anteseno muluqen ዘለቀው ሽናሹኒ kidnewa mashalaqee lishaw Irreechi Baaliyoo boodorti Danaatu boodro Eshega 100 gitkumeta Saudi duri Irreechi Baaliyoo Sikri hiye gitonate hiye kezone gaunone bumangiro qorane kaashe hanton de shedeqat oti hiye gitone hora finfinen mangeeti Irreechi Baaliyoo eegbiya roko eegbu toko Irreecho eegbiya roko itman betron tashroni hambesumunu daatiru bioko bishoftu daasiatu hora arsadeen mangeeti Irreechi Baaliyoo eegbiya roko eegbu toko itman betosh daasiatin nofo eshega Irreechi Baaliyoo ebiye itro manamor Irreechi Baaliyoo oromo kone oromoi bio qeo oromoi jiro eegbiya roko binemo bitaro eegbiya roko koni botoko gats aide shanide kitit keweta hanore daasiat nore tilroni beiru kewnore kitsireta esha hanton de shedeke Irreechi Baaliyoo bizos bireset kewti eegegno etiro tilor ikoebi manio matio shunio oreto atobu shapor atgilo mandere atsaino mand bokimo duboni mitone kashone bonemo botero koder bokitsiru Baleta eshe balance no box kebi kone balance da serit no zilora abba gadot hada sinkiot juetot qerot qarriot nao gano jammeto da tiat geneon ikijeni kichalo mangyoka beiri eshe andno da seru boko hora arsadeon da tiat beiru ke ebi foni tiroit manbetos da tiat no fo eshe no re beiru keo itman ikikone dertinetoni andmo tgano ke arabini nonon nabito Abdul Shakur tgano kafe bumani timbetsito مشاهدينا الكرام هذه تغطية خاصة تأتي إليكم من شبكة إذاعة أوروميا من مدينة بيشوفتو بمناسبة احتفال مهرجان إريتشا وكما ترون وكنتم تتابعون منذ يوم الأمس احتفل شعب أورومو مع الشعوب القوميات الإثيوبية مهرجان إريتشا بمدينة فنفنة بهورا فنفنة واليوم يحتفل بهذا المهرجان بهورا هارسدي بمدينة بيشوفتو وفي هذا المهرجان شارك في هذا المهرجان كل الشابات والمرآت وأبا غدا وأمهات سينك من كل محافظات أوروميا وجاء إلى هذا المكان كل من الشعوب والقوميات الإثيوبية ومعي هناك وهذه التغطية تأتي إليكم بلغات مختلفة وكما تعرفون قبل 3 سنوات سجلت إقليم أوروميا نظام غدا لدى منظمة التربية والثقافة والعلوم يونسكو واليوم تسعى مكتب السياحة لإقليم أوروميا لتسجيل مهرجان إريتشا لدى هذه منظمة التربية والعلوم والثقافة يونسكو لجلب سياح الأجانب والمحليين إلى هذا واليوم يأتي إليكم ويشارك ويوصل إليكم زميلي من قسم اللغة الإنجليزية شكرا للمتابعة تابعوا برامجنا. You're watching OMN live from Bishoftu town. Yesterday Irreecha was celebrated in Finfinne colorfully. Today Abba Gadas had a CKS 4 days and hundreds and thousands of celebrants are gathered here at Bishoftu town to celebrate Irreecha. Oromo, the largest ethnic group in Ethiopia as well in East Africa, have tremendous traditional and cultural values. Irreecha, which is a pillar of Gada system, is a holiday celebrating the end of winter and the blessings and the mercies Oromos have received throughout the year. We'll bring you the latest stories. Now I'll invite our Anywa reporter to say something in Anywa. Be poch modwang doch bera mana piyu amola man ka jodel kamana chagwa gone cha mawar
apar kelcha moy enno na wana bad ginangati wal bad ajuma man na mar Irreecha bal channa goni wala koppa goni ne Irreecha be jammi mwana nak otio ke echuir kere chot koyne jawchata nyim ke Irreecha bal na daworo ajuma mare daworo nyota goni Irreecha koppa goni ne jammi mo enni chuir mo reyo chot ne urlam jeyi mo dongo wala aba gada wot jeyi mo wala aba gada be jeyi mo dongo mo chwaj kuto nanam da wer wala gojdok mo to ita ke jeyi aryaw kama wala jeyi metod wala patch kaman kutgi ni yeshel wal man doge ka shel Irreecha be jana kuto Irreecha be jana ajuma man mar uromon no uru wari kere jurre matin wala jurre metod dago mo pi bate ne ejmet ka goni de chayi awatora goni kanye chwalne bashoptuan ibe nyapan mare manot kan kore jamme moy gebet kalogo jiw tiyago de chayi Irreecha bal be jana kuto ka dotona shel mar uromo pocha duwa jiw Pemano. Senan kenwa mararu ayole. hasi andi ko ahlan ko yithal madina bada bishoftiyo an aidal al idam baqal galashi Irreecha والإيدام بقى لقالش إريتشا بلزي ما بمدنا هو الإيدام بمدلا شابون بأورم وخذين ينمانه بقى مرة السنة مرة رقونون ينمانه وزي ما بمدين نكون تمثل ندم برث ليه اللي كلمة بتبينيش نقولوا رقونه اللقاء أمبل برث ولا اللقاء الرتانو ينمانه عشان نشوف البرنامج جنب إريتشا ولا الإيدام بإريتشا كين شبانا عدا خلوتي أنت خلوتي إذا ثلث ندم بالبرتو ولا ثندو الرتانو عشان كده زي ما بمدين لقون تميجي دين بسيوقا ما بيجو إيجا حصل أي ملان عشان لا أيد الإيدام بقى لقالش إريتشا بل الإريتشا لما بل زي ما بمدنا هو الإيدام بقى أيد لا عشان شابا أورم مرة ولا الأدم مرة إذا بقول مرة المحبة ده وزيزي مرة قنا مرة إذا ينمانه بقول مرة ولا مرة قصهم مرة ألا مرة إذا عشان الناس لو مرة السلام أزلوا مرتي أمبيشا ونأزلوا نموذج مرتي المشاكل بسيجو ونفك مرتي المشاكل مرة بسيجو عشان كده زي ما مودي اثنين بلاد المدينة بس بيشوفتي يوم بله ما بين بدأ فروي وسي أم أي مرة إذا لم بله ثم ورن بدأ فروي وثاني إيش الأدوم بدأ فروي وثوا خصم بالأدوم بدأ فروي والإريتشا الإيدم بقى لقالش إريتشا بل زي ما مودي لنقول دي ولا شابهم بورم بس هنا مدينة الإيدم بقى أيد ما بيكلين هنا معنا عشان مرة دخلنا الله ثنا في عشان وصلوا مرة من زمان بدأ فروي وزمان بدأ قلوي بيعي ولا ذا الزمان بدأ قلوي بيعي عشان مرة موسى ورندو مرة ثم بشقل مرة ثم والمحبة مرة ثم وما بين بيجيدو بالأوجو ثبيشيو ولا ما بيجيدو شون أوجو ثبيشيو مرة سالخو والإدارة زي ما هم دلوا قندي تقول لندن ساقل لا أيدو مين بقى أيد اللي تقول لندن بلا ما بيبدأ وندي ومرة دم يرها ومرة صعب ده فريوي ما اللقطة على جو عشان نفك مرة المشاكل موسى مرة ونادي مرة مركون ونادي مرة ثارثي ونموسى مرة ثم ورندو مرة بشكلو أم يشون ينام مدي مرة ناي عشان كده زي ما هم دعنا هذيهم بلا ما بيسي جو أيد اللي إدارة بلا جو كل اللي ورندو بدأ فروي وثا اللي يشل أدم بدأ فروي وثا خصم بدأ فروي من الناسي أيد اللي هسي وعشان كده يعني إدارة بلا جين شبهنا ليه بعدين عشان هذه أخلون عايز هذوله ما لازم أنا بقعد عن البرنامج جناي بس قومله كلا تبيه جوجو دعنا ما خاله أم بيشي Masin workan ayole Kualu bang mukaya ayole Kadu lafata ayole matshakachana Irreecha zifanga tibdaga tem hirpa disubioga Irreecha ya tsibringishi talangaji Irreecha nangaji biya toksha no kabane nimatoshma chmabiga baganam ga ko matoshma magzi yalan matashabiga wajengta wa dogon mabi sigta awalmum awa etikin jigta Irreecha auzi fanga bebechma biga misitmala abega makala Irreecha tumurtiya bokoma yimagamicha bokoma tumda bokwana baga ko maktsef daga Irreecha ka shoka koma etumda ban magamicha akwakote shoko baga jenda magamicha ko akatsef da bokwan Irreecha ka bechma
abane gishal ma ka kwa gitse daga mugamcha bajma mdabagwana akwa kwa gitse daga abane ga ka kwa gtam gishal ma gitse daga bagade tetegeshin ba'aliyan ma yigmet tetegeshin زيفنا لما قلت ما نفلشن مساند تما نفلشن فقيل ما يريتشة كا متشك السما أنتيا مفقوقا قديسا على شوكا قديس ميسا قد ميسا تدا قديسا على شوكا ميتام متشك السما جندا أنتيا يريتشة مبتاني لما دما كيلشوكا مبتاني لما أنت تا كما كجشلوا مكلا أنجتي أوغان ميسا أنجتي أوغان ميسا كتير بدها بنا يريتشة نو كمانه chama biya togsha bajenga tsabagai toga mtsoa kogo mi hinchuti Irreecha gubo ta tsibiyoga hora arsene iligche tsibiyoga hora arsene tsibita kama mi kitma kate badaga nzega banen matoshma biliga mamchershma matishulka jada ta pangat matishukma ka jama tishukute badaga gitiyeti gani ilma babechma kate badaga gitiya bane akogoshum toga kalo kwa kotmo بلامدانا تسمع تشوكوا إيريتشا بلامدانا قلت يتيجا نيلما ببتشما قلت بيجا أبانه قاقو تمو إيه شوكا قلت يتيجا نيلما من تاقوا قلت يلقوا مفقو قلت يسالقوا يتكلقا قلت بدقا أبانه ما توشما كاتم كرشما سانزيت إيريجش إيريتشا بانه قلت بدقا داتم بنجلا ما تشوكما جنتاكا جاكو ما تشوكوا قلت بدقا كاتم كرشما إيجاكي لقت بجيك سقورا إيجاك شلما إيريتشا قشلما قلت بدقا أبغى أجاكوت يريجش كاتكم كرشما دعنا باجي دعاش كذي فني Irreecha دعنا باكو دعاش كو كامكال رجاجا كتباجي سكوا رنجر باجا مريم تولتي يا يوليو مريم سمال كانو جيسي يا يوليو أنا ما نودولي يا يوليو يا مريو 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 يا مريو 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 أدان كينيا مولا يا يوليو يا مريو مريو وكأو من كيس يا يوليو يا مريو مريو